jirtu shamarra foonii jala jirtu islaama kiristaanaa bakka jiraatan isiniin jedha akkasumas obboloota kanneen amantaa musliimaa Eid Mubaarak bakkeettan bagarraa haftaan kan jaalalaa kan milkii kan guddinaa qabu isinii haa ta'u isiniin jedha akkasumas warroonni maatii koo taatan iddoo takka galatoomaa kanneen maatii koontaan kootaa maamila kootaa Oromoota wal malee maal qabna wal jajjabeessinee wajjin gaara baana. Yaa kanaafuu ardiiwwan waliin barannu aabilookii galaarii jawaala kennaa keessatti akkamitti innaa aabbii tokko namaaf bannee telefoona fa'aatiin dawwalachuu jira. Yaa bilbila aabbii namni itti fayyadamu bannee kennineefi aabbii biraa keessa akka hin galle jechuudha. Maaliin qollofna akka jedhu walumaan haalaallu aabilookii akkamii fayyadamne cufnaa osoo fuuldura jawaala fuuldura bicha hin taane keessa aabbii tokko akkamitti akka cufnu walumaan haalaallu aabbiin sun isa kana waliin haalaallu isaa argattan akkuma beektan aabbii kan argatu jechuun bilaastoor keessa seentanii akkuma bilaastoor keessa galtaniin aabbilee qo'attanii itti barreessitu jechuudha. Aabbilook seekuruuteettanii itti barreessitanii irra gaddeemtanii qaqqanii gabbuu seesan barbaaddu jechuudha. Baay'ee nama fayyada bilbila jechuun nama fedhe tokkotti kennuun mala ittiin dawwalan nurraa fuudhanii galaarii keessa galoosa aabbii bakka aabbii nun barbaanne keessa seenaa waan ta'eef aabbii adda addaan akka cufnu maal fayyadan akka jedhu aabbilookiin kun isa kana. Isin kinumas awwala yoo dhuftan asitti instaal gootu ani waan instaal godhee qabuuf oopinii seena jechuudha. Innaa dhufee asitti akkuma lakkoofsa afurii tuqaalee kana afur irratti dha'uu qabna jechuudha. Takka 2 3 4 jechuu akka ta'e isin qubee feetan irratti uummatuu dandeettu. Banamee jira jechuudha kun amma kanneen kanaan as keessa kan ani qollofe WhatsApp fi YouTube fi Imo jechuudha. Amma fakkeenya waan biraati irratti fakkeenya yoo qollofuu fedhe aabbii kana irratti yoo dha'e kanas qollofe jechuu kanas qollofe amma kan akkatti bane jechuudha. Okay jennaan. Dan yookaan allahu ka jedhu allahu goona. Akkatti nu dhufa jechuudha. Sorry. Akkatti waan barbaanne irratti dhufneen eegannaa qollofne iddoo biraa deemne jechuudha. Amma aabbiiwwan keenya kanneen cufatan keessaa dhaqnee ilaalla jechuudha. Amma fakkeenya wasaabbii qollofee jira. Wasaabbii haalaalu. Wasaabbii akkatti na gaafata jechuudha. Paaswoordii kan akkatti banee jedha jechuudha. Paaswoordii dogongore kennu akkana ta'a jechuudha. Akkatti waan qollofeen saniin banuu qaba. Fakkeenya waan biraa maal qollofee YouTube qollofe. Walumaan ilaallu YouTube qollofe jechuudha. YouTube qollofne bane irraa bane jechuudha. Irraa bantan laalaan hin gaafatu. Akka itti qollofe ni gaafata jechuudha. Anas keessaa wasaabbii waan qollofe wasaabbii bicha gaafata. Wasaabbii fi Imo qofa gaafata jechuudha. Kanaafuu akkatti aabbii tokkoon amma tokko bannee yoo namaaf laanne jechuudha. Telefoona innaa dawwalatu namni nurraa fuudha. Dawwalataniin aabbii biraa keessa galuu hin danda'an jechuudha. Kanaafuu waan baay'ee namatti tolu itti deebineetiin akka waan birallee hidhachuu barbaanne hidhanna jechuudha. Irra gaddeemne amma galaarii qollofaa galaarii kana qollofe jechuudha. Bilooganii Google qollofe Gmail qollofe jechuudha. Akkatti waan barbaadan hundaa qollofuu dandeettan jechuudha. Kina kunni warra qollofame kunni warra baname jechuudha. Siistamii ka jedhu kana yoo barbaadan asirraa hiikuu dandeettan kaameraa irraa hiikuu rakkoo hin qabu.
galaarii qofa jechuudha. Bakka wanni nu barbaachisu galaarii WhatsAppii moo kennaan nama tokkoof madaa'umillee itti kennitanii telefoona keessan galaarii keessa akkasiin seenne bilbila fayyadamtee waan barbaaddu san bantanii kennitanii fi fayyadamtee waan biraa keessa galuu hin dandeettu jechuudha. Kanaafuu itti aansee ammallee kaameraa 5 live akkamitti akka laallu akkam akka bareedu waliin haa ilaallu. Kaameraan kun marra maashaallah baay'ee namatti tola. Akkamitti akka fayyadamtan linkii isaa immoo viidiyoo kana jala kaayaa dhaqxanii achi buufatuudhaan install godhachuu ni dandeettani. Kaameraan kun jechuu baay'ee fayyada. Waan dalgetti faa waraabaa ammallee deebi'ee waan guddaa yoo kaasuu barbaadan suuraa viidiyoo waraabuu barbaadan baay'ee maashaallah namatti tola. Isa kana immoo isaa akka argattan linkii kee jala kaa'a jechuudha. Linkii viidiyoo kana jala kaa'a achi jala argattanii buufachuu dandeettanii waan baay'ee maashaallah namatti tolu. Viidiyoon kee yoo isinitti tole like subscribe gochuu hin dagatinaa. Oromoo wal malee waan biraa hin qabnu walaa jajjabeessinu. Jirbii wal gargaartee arba hitiyaa wal bira dhaabannee nutis akkasumatti walaa gargaarru. Kanaafuu yaada qabdan koomentii jalatti naa barreessaa. Laayikii fi saabskraayib gochuu hin irraanfatina. Kanaafuu kaameraan kun akkamitti akka hojjetamu as ilaala. Garuu yaaliin keessaa viidiyoo koo jala isinii kaa'a jechuudha. Har'a maashaallah baay'ee namatti tola jechuun waan bal'inaa waraabaa. Asitti mootuu adii irratti deebisaa. Baay'ee namatti tola jechuudha. Maashaallah tabaarakallah. Siitiingii keessa galtanii waan barbaadan irraa hanqisuuf itti hir'isuuf itti dabaluu dandeettu. Kun siitiingii isaati jechuudha. Asitti viidiyoo kun akka waraabu ilaala. Bal'inaan asaa baay'ee maashaallah bareedaa namatti tola. Gadi buusaa itti fayyadamaa isiniin jedhaa. Kun akkamitti kamiin seenuu barbaaddaa yoo jedha galaarii irra dhooftanii ilaalaa viidiyoo ni waraabee jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana gina akkitti waraabu waan jechuun waan isin barbaadan tokko jechuudha. Maashaallah nama baay'ee namatti tolu. Akkasii kaameraa kana viidiyoo koo jala isiniif kaaya. Viidiyoo kee jala dargete jechuudha waan baay'ee namatti tolu dargetti waa waraabuudhaaf. Naakatti isinii dhufa. Kinoo isin asitti xiqqeessitanii bal'isuuf dheeressuu hundaa ifaa isaa dabaluu asii kan akkatti tasooftan jechuudha. Akkatti ifaa isaa irratti dabaluudha. Akkatti immoo gochuu irraa barbaaddanii kinoo akkatti maashaallah iddoo waan baay'ee namatti tolu jechuudha. Akkatti jechuun yaadaan viidiyoon isaa waraabbiidhaan namatti tolu jechuudha. Galaarii seekiruutiin qollanii irratti dhoofnee innaa ilaallu. Yaa kun hin dukkaneessaa akka duraan sirriitti ibsa jechuudha. Baay'ee wal qixa maashaallah namatti tola jechuudha. Ammas kaameraa dhaabbataa kaasuudhaaf dhaabbataa kaasuudhaaf akkatti jechuudha. Akka keessa galtan
Sorry irraa deebi'eera. Akka jechuu irratti dhooftan dhaabbata kaasuudhaaf. Asii kaameraa adii keessa isin galcha. Kino waan barbaadan kaasuu dandeettan. Ookee jettanii. Maashaallah iddoo namatti tolaa waan baay'ee makaana bal'aatu kaasuudhaaf hedduu namatti tola jechuudha. Iddoo bareedaa kanaafuu itti fayyadamaa isiniin jedha. Qaaliiwwan teennaa viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwadhaa. Laayik saabskraayibii tuquu hin dagatinaa. Yaada qabdan koomentii jalatti naa barreessaa. Horaa bulaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.